Waa'ee Walloo dubbachuu deemna. Walloon maaliif rukutame? Walloon maaliif reebame? Walloon maaliif ajjeefamaa jira? Walloon maaliif buqqifamaa jira? Eenyutu buqqisaa jira? Feensi Walloo kun eessarraa jalqabe? Waggoottan 27 waggoottan 30 kana keessatti Walloon ganda meeqatu buqqa'ee? Eenyutu buqqise? Walloon afaansaa akkamitti dhabe? Eenyutu dhabsiise? Haabaan, baan, bahan Walloon akkamittiin gandoota isaa dhabe? Akkamittiin biyya isaa dhabe? Akkamitti afaansaa dhabe? Akkamitti seenaa isaa dhabe? Kanarratti dubbachuudhaaf sanaaf mee warri seentan sheerii godhaatii yeroo namni seenu nan jalqaba. Maalif Walloo cabsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif barbaachise? Akkamittiin immoo cabe? Walloon cabuun Oromoo isa kaanii maal miidha? Faayidaa isaan Walloo cabsanii argatan maali? Kana malee mootummaan OPDO kan Odipaas ofiinaa jedhu, OPDOs ofiinaa jedhu, barbaadus bilxiginnaa ofiinaa jedhu, waa barbaadeyyuu jedhu, waa'ee uummata Walloo kanas ta'e waa'ee uummata Oromoo kan biraa gaafanni cabu, gaafanni buqqa'u, gaafanni qabeenya isaa dhabu, gaafanni ilmaan isaa dhabu qallisuu kana keessaati immoo maal argatu? Maali faayidaan isaanii? Paartiin ani bilxiginnaadha yookaan immoo bilxiginnaadha jedhee of waamu kuni paartiin sabboonummaa Oromoo jibbu, paartiin sabboonummaa Oromoo fi daangaa Oromiyaa arguu fi dhaga'uun barbaanne, yeroo Oromoon buqqa'u, yeroo Wallaggi buqqa'u Benishanguliin, yeroo Harargeen buqqa'u Somaaleen, yeroo Booranni buqqa'u Garriin, yeroo Gujiin buqqa'u Garriin, yeroo Walloon buqqa'u Affaariin, yeroo Walloon buqqa'u Tigreen, yeroo Walloon buqqa'u Amaaraan, paartiin kun hin callisan dubbatu. Maaliif hin dubbatu? Sababiin paartiin kun hin dubbanneef tokkoof tokko ijaarama paartii kanaatu achas dhufa. Paartii kanaatu akka uummata Oromoof ta'utti yookaan immoo akka uummata Oromoof tolutti miti kan inni ijaarame. Achas dhufa isaatu akkas miti. Paartiin kun achas dhufee yeroo ammarra jiru kanarra ga'ee jira. Ammoo paartiin kun maal gidduutti guramee jira jedhu laaluu fi ilmaan warra sanaa ta'anii warra afaan Oromoo dubbatan gidduutti guramee jira yookaan immoo isaaniin hoogganamaa jira paartiin kun yeroo ammaa. Namtichi biyya bulchaa jiru kun namtichi abbaa buddeenii isaa ajjeese kun jechaadha. Abbaa buddeenaa isaati. By the way namtichi sun abbaa buddeenaa isaati malee ilma miti. Ifachaa isaa abbaa buddeenaa isaa namtichi ajjeese kun yeroo Walloon buqqa'u hin dubbatu. Yeroo Oromoon Booranaa, Gujiitii, Wallaggaa buqqa'u hin dubbatu. Ittumaayyuu federaala bobbaaseetu akka Oromoon humna dhabuuf, akka Oromoon rukutamuuf, akka Oromoon ittumaa faca'uuf wantoota danda'e godha jechaadha. Namtichi kun maaliif kana godha? Isa jedhu yoo laalle namtichi kun kan inni kana godhuu fi kaayyoo abbootii isaati, kaayyoo Teedros, kaayyoo Minilik, kaayyoo Haile Sillaasee ilmaan gahuudhaaf uummanni Oromoo Walloo waggaa 400 darbaniif yookaan immoo waggoota 500 dhufaa jiran kana mormii guddaa qobaasaa uummata sana wajjiniin geggeessaa ture. Kaaba Oromiyaa yookaan immoo kaaba Itoophiyaatti uummattoota achi qubatan uummata Kuush kana wajjiniin lola guddaa waggaa dheeraadhaaf geggeessaa ture uummanni Walloo. Teedros wajjin uummanni Walloo waggaa dheeraa wal waraanaa ture. Eega Teedros darbe Minilik wajjin uummanni Walloo waggaa dheeraaf wal waraanaa ture. Erga inni darbe Haile Sillaasee wajjin waggaa dheeraa wal waraanaa ture uummanni Walloo. Eega sun darbe Dargii wajjin waggaa dheeraa wal waraanaa ture uummanni Walloo. Uummata wajjin akka uummataatti wal waraana. Mootummaan immoo uummata sana hidhachiise, uummata sana duukaa bu'eetu uummata Walloo waraana. Uummanni Walloo Amaaraa wajjin wal waraana. Akka daangaan Oromootiif daangaan Walloo gargar cabee uummanni Walloo jedhamu kun achi keessatti liqimfamee afu duula godhamaa jiru. Duula kana immoo kan godhu adda durummaan kan godhu mootummaa federaalaati. Adda durummaadhaan uummata Amaaraa hidhachiisee kan waraansisu mootummaa federaalaati. Irra diddibuun hin barbaachisu. Irra diddibuun kallattiin walitti himna jechaadha. Kallattiin itti himna. Kallattiin gaafan dubbadhu. Kallattii arfanuun kan uummata Walloo waraansisu ammaga mootummaa ABIYYI Ahmed jechaadha. Mootummaa ABIYYI Ahmed kan amma biyya bulchaa jiru kanatu Amaaraa hidhachiisee Walloo waraansisa, Affaariin hidhachiisee Walloo waraansisa, karaa Tigraayin gadi waraansisa. Kallattii arfanuutiin lola kallattii arfanuun bansiiseetu uummata Walloo jedhamu gidduu sanaa dhabamsiisuu barbaada jechaadha. Maaliif kana godha isa jedhuu fi kaayyoo abbootiin isaa, kaayyoon akaakayyuun isaa jalqabee karaatti jalaafe jalaa dudu'an sana galmaan gahachuudhaaf kana godha jechaadha. Irra dibuun hin barbaachisu. Irra dibuun hin barbaachisu, kallattiin itti muutu barbaachisa jechaadha. Eenyutti? Mootummaa ABIYYI Ahmed kan ofiin jedhu mootummaa nafxanyaa amma biyya bulchaa jiru kanatu kana gochaa jira jechaadha. Duula kana keessatti uummanni Walloo waggaa 27 kana waggaa 30 kana keessatti erga TPLF biyya kana qabatee erga Yaadig biyya kana bulchuu jalqabe gandootaa fi aanolee 26 Walloon dhabee jira jechaadha. Ragaa qabatamaa, waan beekamaa, waan soba hin qabne, waan lafa jiru gandoota Walloo irraa fudhataman tokko tokkoon isinitti muudhaafan deema. Gandootni 26 gandootii fi aanoliin 26 Walloo irraa fudhatamanii jechaadha. Yoom duwwaa bara Teedros miti. Yookaan bara Haile Sillaasee miti, yookaan bara Minilik miti, yookaan bara Darguu miti. Eeguma
OPDO'n biyya kana bulchuu jalqabde ani mootummaa naannoo Oromiyaati jettee of muuddee as gandootni 26 walloorraa fudhatamanii lafti isaanii badee aadaan isaanii badee afaan isaanii badee eenyummaan isaanii awwaalamee arra kaabaan Tigirfa dubbatu kibbaan Amaariffa dubbatu karaa bukkee kibba lixaatiin immoo afaan Affaar akka isaan dubbatan taasifame jechaadha. Kun egaa duula maaliiti? Duula kallattii arfanuutiin biyya kana dadhabsiisnaan walloo waan jedhamu sanachi keessaa laamsessinaan walloo laamsessuu jechuun Oromoo laamsessuu jechuudha. Isinitti himna. Warri kana hin beekne walloo dadhabsiisuu jechuun kaaba Oromiyaa gaanfa ol mul'atu sana dadhabsiisuu irraa muruu dhabamsiisuu jechuun Oromiyaa dhabamsiisuu jechaadha. Oromiyaa dhabamsiisuu jechaadha. Ikoonoomii Oromoo dhabamsiisuu jechaadha. Humna Oromoo laaffisuu jechaadha. Aangoo Oromoo naannoo sana irratti qabu dhabamsiisuu jechaadha. Gaaf sana kallattii tokko malee daangaa tokko malee sitti duulu jechaadha. Kan eessa jirtuuf? Kan kibba Oromiyaa jirtuuf? Kan giddugaleessa Oromiyaa jirtuuf? Kan lixa Oromiyaa jirtuuf? Karaa hundumaa sitti duuluudhaaf isaanitti salphataa jechaadha. Maal godhanii? Qubsuma godhatanii. Qubsuma godhatanii kallattii kana hundumaan iyyuu sitti duulu jechaadha. Lixa Oromiyaa irratti lola wal fakkaataatu banamee ture. Lixa Oromiyaa irratti uummata Beneeshaangul hidhachiisanii waa wal fakkaataa waan ta'eef wal keessa kaasaasanitti mu barbaada. Lixa Oromiyaa keessatti lolli uummata Maccaa yookaan uummata Wallaggaa irratti geggeeffamaa ture. Mootummaa federaalaatiin geggeeffamaa ture. Itti muutu barbaachisa. Mootummaa ABIYYI Ahmed jedhamuun geggeeffama. Akkamitti geggeeffama? Uummata Beneeshaangul, uummata Shanqillaa, uummata Maao, uummata Koomoo, toota Sudaaniiti dhufanii Oromiyaa keessa qubatanii jiraatan kana hidhachiisee Mallas gaafa dhufee uummata sana naannoo sana qubachiisee uummata Beneeshaangul jedhee eenyummaa isaanii mirkaneessuuf waan godheef qaba. Maaliif godhe? Uummanni Wallaggaa kallattiin Sudaanii wajjin wal quunnama ture. Akka uummanni Wallaggaa kallattiin Sudaan wajjin wal hin quunnamneef daangaa boordara akka hin qabaanneef Oromiyaadhaaf Sudaan gidduutti biyya kan biraa tokko uumuu barbaadeetu Mallas sana godhe jechaadha. OPDO'n duukaa buutee sana dhugoomsite. Egaa gaafa Wallaggi Beneeshaanguliin hidhachiisanii Wallagga rukutan ilmaan Maccaa gaafa dhabamsiisan Jimmaan taa'ee ilaaluun Ilubbaa Boor taa'ee ilaaluun Booranni eessatti taa'ee ilaala dhaabbatee ilaaluu hin danda'u. Shawaan taa'ee ilaaluun jabaadhu ol natti kottu jechaadha. Ala namaan galle malee Wallagga rukuti Wallagga jilbeenfachiisiti. Waraabessi miilla nyaatee garaatti darba garaa nyaatee mataatti darba hubadhaa. Waraabessi akkana. Gaafa Wallagga dhabamsiisan Jimmaatti darba. Kuni siistamii Minilik ittiin deemaa turedha. By the way, siistamii Minilik ittiin deemaa ture. Gaafachi Wallagga dhabamsiisu, dadhabsiisu, unkuteessu, nama barate ajjeesee fixu, ekonomikaalii rukutu, Wallagga keessa humna jiru hundumaa gaafa dhabamsiisu, Shawaatti ol dhufe jechaadha. Jimmatti ol dhufe jechaadha. Ilubbaa Booritti ol dhufe jechaadha. Mattuutti ol dhufe jechaadha. Finfinneetti ol dhufaa deeme jechaadha. Sana booda Oromiyaa waliigala waliin ga'aa deeme jechaadha. Kanaaf maal gochuu qaba? Isa keessaa ani jabaadha jedhu didaa keessaa rukutuu qaba jechaadha. Kanaafi kan isaa Wallagga irratti xiyyeeffatanii turan. Mata dureen koo waa'ee Wallooti. Dhimmatu wal fakkaataafan waa'ee Wallaggaa keessa makee dubbadha malee Walloo maaliif rukutu Wallaggaan maaliif rukutu isa jedhufi. Namoonni kan biraan Wallagga shaneedha, Wallagga akkana. No, akkas miti dubbiin. Minilik gaafa jalqaba dhufe kaayyoo abbaasaa kaayyoo Teediroos galmaan gahuudhaaf Minilik waraana Teediroos ture. Waraana Teediroos keessa waraana jabaa, waraana gameessa, waraana humna qabu tokko ture Minilik. Sana booda Xaayituufaadhaan, Warqituufaadhaan qabame, booji'ame. Gaafa booji'amu Warqituunfaagaa warra Wallooti. Warqituun warra Wallooti. Xaayituun immoo Xaayituu Butul gara Gajjallaati jechaadha. Amma gaa maal ta'e? Walloo rukutaa turan waggaa dheeraadhaaf Teediroos Walloo rukutaa ture. Walloodhaan mormaa ture. Dhumarrattis Walloota ajjeese Teediroosiin. Minilik waraana Teediroos ture. In booji'ame gaafa booji'amu carraa booji'amuu sanaan mana hidhaa keessatti carraa Xaayituu wajjin wal argee Xaayituu fuudhuu argate jechaadha. Sana booddeedha kan isaan kottaa waa'ee Itoophiyaa kana dubbatanii Xaayituu waan hundumaa godhee Xaayituu harkaayyuu waan hundumaa fudhate jechaadha Minilik. Ammas sanuma gaaf sana Walloo rukutaa turan. Walloo dadhabsiisanii kan maal godhan? Kaabatti gad dhufan jechaadha. Kanan isiniin jedhu kaaba Oromiyaatti gad dhufan. Achinitti dhiyoodha waan ta'eef kaaba Oromiyaatti gad dhufan. Kaaba Oromiyaatti gad dhufanii Finfinneetti gad seenuu dadhabnaan sulultaa irra qubatan miti. Akkas. Sistamni kun sistamii ittiin Teediroosii fi Minilik deemaa turaniin har'a ABIYYI deemaa jira. Believe liqimsaa kana.
Wallagga dadhabsiisuuf tattaafachuun qobaatti baasanii, Boorana dadhabsiisuuf tattaafachuun qobaatti baasanii, Gujii dadhabsiisuuf tattaafachuun qobaatti baasanii, Walloo dadhabsiisuuf tattaafachuun qobaatti baasanii siistama Minilikii fi Teediroos ittiin deemaa turanii fi ittiin Oromoo cabsanidha malee kanarra Abiyyi jalqabe miti. Kanaaf duulli kaleessa Walloo irratti geggeeffamaa ture. Ijoolleen Walloo, qaqqacaleen Walloo, namni 5 kaleessatti ajjeefaman duula kaleessa Minilikii fi Teediroos uummata Oromoo irratti geggeessaa turan sana galmaan gahuudha malee waan Abiyyi jalqabe miti. Yookaan immoo Amaarri lafumaa ka'ee Wallootti dhukaasee miti. Yookaan Affaar lafumaa ka'ee Wallootti dhukaasee miti. Galmichi galma kaayyoo abbaan isaanii jalqabee otoo galmaan hin ga'in dhiisee du'e sana galmaan gahuudha. Galma kaayyootiin gahuudha jechuudha. Sanadha kaayyoon isaanii. Sanadha himni isaanii. Kanaaf Oromoon waliigal kaabaa kibbaa dhihaa bahaa jiru giddugaleessa jiru waliigalli yeroo tuutti hin kennin duula Walloo irratti godhamaa jiru kana qolachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Baay'ee barbaachisaa. Bakka itti jalqaba cabiinsi keenya jalqabametu Walloodha. Cabiinsi ilmaan Oromoo, raafamni ilmaan Oromoo, dadhabinni ilmaan Oromoo gaafa jalqabu Walloo irraa jalqabe. Jabinni keenya sun Wallootti hin deebi'u taanaan ammallee laafinni keenya ittumaatti jabaachaa deema. Ishee kana naamana. Cabiinsi ilmaan Oromoo, dadhabiinsi ilmaan Oromoo, kufaatiin ilmaan Oromoo Walloo irraa jalqabe. Walloo irratti jalqabe lolli. Dhukaasi jalqabaa Walloo irratti jalqabe. Dhukaasni Walloo irratti waggaa 400 irraa jalqabe kun har'allee Walloo keessatti Oromoon jabaachuu hin danda'u taanaan kufaatii Oromootiifis jalqabuma sanatu bu'uura ta'a. Jalqaba sanatu bu'uura ta'a. Kanaafuu Oromoon waliigalli Walloodhaaf dirmatee Walloo bilisa baasuun dirqama ta'a jechaadha. Yoo kanan ta'u ta'e balaa gurguddaadhaaf nu saaxila. Balaa guddaan nu saaxilu ni tokko uummanni Walloo yeroo garaa garaatti nutti dirmachaa jiru. Nutti dirmachaa duwwaatu hin ta'in nu dirmadhaa. Afaan Oromoo nu barsiisaa. Waraana nu keessatti ijaaraa. Nuuf dirmadhaa. Loluu barbaanna. Waraana nu ergaa. Walloon yeroo baay'ee gaaffii kana nutti hin dhiyeessine ilmaan Oromootti dhiyeesseera. Akka nuti Walloodhaaf hin dirmanneef ilmaan Oromoo bakka biraa jiran akka Walloof hin dirmanneef kan gargar ittisu dhaaba ani OPDOdha ofiin jedhu dhaaba kaleessa ashkara TPLF arrammoo ashkara Amaaraa ta'ee ilmaan Oromoo garboomsaa jiru kanadha. OPDO kaleessa ODP kaleessa bilxiginnaa irraati jechaadha kan kana gochaa jiru. Kan kanas gochaa ture. Kanaaf Walloodhaaf dirmachuuf, Walloof furmaata ta'uuf, Walloo irratti loluuf, Walloo irratti du'uuf, Walloo irratti ajjeesuuf qurxummii hamaa nama nyaatu, qurxummii hamaa ciincoo balleessuudhaaf bishaan inni keessa dhokatu dhabamsiisuudha. Qurxummii hamaa, qurxummii ciincoo, qurxummii nama nyaatu yoo balleessuu barbaadde bishaan inni keessa ciisu, bishaan inni keessa dhokatu, bishaan inni keessa jiraatu sana gogsuudha. Maal akkan isiniin jechaa jiru isinii gala. Oromoo Walloo jabeessuuf, Oromoo Wallaggaa jabeessuuf, Oromoo Gujii fi Booranaa kan lolli qobaatti irratti banamee jiru kana jabeessuudhaaf bakka diinni keessa dhokatee nutti dhukaasu, bakka diinni keessa taa'ee nu ajjeesu, bakka diinni keessa taa'ee nu dhabamsiisu, waggootaaf barootaaf bakka diinni keessa taa'ee waggaa 30 nutti roorrisaa jiru kana dhaaba OPDO ofiin jedhu kana dhabamsiisuudha. Furmaanni isaa kanadha. Every single day mata duree nuu kennu. Arra waa'ee Wallaggaa sii kennu, waa'ee Wallaggaa dubbannaa, kaayyoo keenya isa kaan hin irraanfannaa, bor waa'ee Booranaa sii fidu, waa'ee Booranaa dubbatta, kaayyoo keenya irraanfatta, iftaan waa'ee Walloo sii fidu, waa'ee Walloo dubbatta, isaan dalagaa dalagatu. Iftaan booddee waa'ee kondominiyeemii koyyee faccee fi waa'ee kan biraa sii fidu, waa'ee sana dubbatta, isaan dalagaa dalagatu. Hojii mana akkasii nuu kennaa jiru jedhu kun. Yeroo kan biraa baankii saamu. Abaa'oo mataa isaanii ijaarratanii, abaa'oon qobaatti jira. Adda bilisummaa Oromoo kan Jaalmarroo faan hoogganaman qobaatti akkuma jiranitti ta'e Abiyyi Ahmed waraana adda bilisummaa Oromoo jedhee kan qobaatti ijaarrate, kan ittiin baankii saamu, kan ittiin nama ajjeesu, kan ittiin dubartii gudeedu, kan ittiin adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessu waraana qobaatti ijaarrate qaba Abiyyi Ahmed.
namtichi kun egaa Abiyyi Ahmed Alii jedhama. Guddifachaadha. Jimmatti guddate. Jimmatti guddate. Guddifachaadha. Oromoon hin dhalfanne. Hin dhalfanne hin guddise Oromoon. Maqaa Oromootiin ani Oromoodha jedhee nama afaan Oromoo dubbatee gadi ba'e tokkotu akkas gochaa jira gaa Oromoo. Isinii galee namtichi kun waggaa 30 darban kana Oromoo saamsisaa, Oromoo ajjeesisaa, nadhii gammadaa fi nadhii gammadaa farraa kaasee warra ajjeesan warra kanadha. By the way. Warra kanadha. Arra miti kan isaan jalqaban. Gaafa TPLF jalqaba biyya galirraa nama umurii waggaa 14-15 ta'ee jirreen kanatti dabalateedha namni kun. Arras nama afaan keenya dubbatee kaayyoo abbaa isaa galmaan gaachuudhaaf nutti adeemudha. Oromoon duruma nama guddifata. Guddifachaan kun abbaan na guddifate kun ragaan irratti baaf abbaa ajjeese. Guddifachaan kun tarii yoo dhiigni marammarame ansilaa ilma jaarsaa miti. Ilma Amadalii miti. Amadalii abbaan kiyya ulfaan dhuftee haati kiyya ulfaan dhuftee itti heerumteetu achitti Oromoon garraamiidha. Achumatti ilma koo jedhee nama guddifata beektu Oromoon. Guddifate yoo kana dhagee namtichi kun yoon ammaachaa dhufe namtichi kun dhugaa kana gadi baasa. Kanaaf namticha kana ajjeesisuun qabadee nama jaarsa Amadalii kana nama ajjeeseedha namtichi kun. Guddifachaasaa abbaa buddeenaasaa nama isa guddise nama ajjeesise jechaadha namti itti himaan sodaatina. Akka kanatti itti himaa guddifachaan namtichi abbaa buddeenaasaa ajjeesise kun eenyuuf iyyuu hin tolu. Minilik Teediroos. Namtichi kun Minilik, namtichi kun Teediroos kaleessas dubbachaa turre arras hin dubbanne jechaadha. Arras hin dubbanne. Maaliif jenna kana? Siistamii Minilik ittiin Oromoo cabsaa tureen Oromoo cabsaa jira. Siistamii Minilik ittiin Teediroos cabsaa tureen inni cabsaa jira. Kanaaf kan nuti jennu ragaa qabatamaa. Gandoota 26 waggoottan 30 kana keessatti Walloo irraatii fudhataman karaa kaabaa yookaan immoo karaa Tigraay gandoottan 26 sheerii godhaa waan kana. Sheerii godhaa namoonni as keessa jirtan hundi keessan sheerii godhaa namni baay'een natti mul'achaa hin jiru. Ammi jirtan hundi keessan sheerii godhaa. Historical video. Videoon kun historicalidha. Gandoottan 26 bara kana keessa Oromoo Walloo irraatii fudhatamanii uummata Affaariif kennaman. Uummata Raayyaa, uummata Tigraayiif kennaman, uummata Amaaraatiif kennaman. Warra kanan isinitti hima. Okay. Karaa kaabaa Wajja, Qobboo Roobii, Wachaaw. Gandoonni kuni Tigraayitu fudhate. Gandoottan nama sinii maqaa sinii dhee kana arfan Tigraayitu fudhate. Yoom bara kana keessa waggoottan 30 kana keessa. Wajjaa, Qobboo Roobiit, Wachaaw. Gandoottan kana arfan karaa kaabaa Tigraayitu Walloo irraa fudhate. Lafa Oromoo Tigraay waggoottan 30 kana keessatti egaa kan kennuuf eenyudha? Oppidiyoodha. Warra nama siniin jedhedha kan kennuuf. Kan fudhatu Tigraay jechaadha. Tigraayitu fudhate jechaadha. Kibbaan gaafan isiniin jedhu Amaarri kan inni fudhate Shawaa Roobiit, Moolee, Dambiyaa, Warreeluu, Roobee, Deggalaw. Gandoottan kana 1 2 3 4 5 6 gandoottan kana Amaaratu fudhate. Shawaa Roobiit, Moolee, Dambiyaa yookaan immoo Dambiyoo, Warreeluu, Roobee fi Deggalaw. Gandoottan kana Amaaratu fudhate. Ammas karaa kaaba lixaatiin Amaarritti dabalaan kan inni fudhatetu jira. Karaa kaaba lixaatiin jechaadha. Innammaa
kara kibbaati. Kaaba lixaatiin Amaarri gandootan kan biraa gandoota afur fudhateera. Leemmiyoo yookaan leemmiyaa, Giraaraa, Muujjaa, Kaabboo. Gandootan kana arfan leemmiyaa yookaan leemmiyoo, Giraaraa, Muujjaa fi Kaabboo. Gandootan kana arfan ammas Amaaratu fudhate. Amaaratu fudhate. Ammas achuma lixaan kan Amaarri fudhate. The historical video, as I told you. Kutaabar. Kutaabar, Ucaalee, Dasee, Marsaa, Waldiyaa, Kombolcha. Warreen kanas Amaaratu fudhate. Irran isinii deebi'a. Karaa lixaati kun. Kutaabar, Ucaalee, Dasee, Marsaa, Waldiyaa fi Kombolcha. Warra kanas Amaaratu fudhatee jechaadha. Amma gaa isaan sila isinitti maa oli? Maalifidha Amaarriif Tigreen fudhachuun kan barbaachise yookaan immoo Affaar fudhachuun kan barbaachise dhufi Oromoo humna dhorkachuu kaayyoo Minilikii fi kaayyoo Teediroos abbootiin isaanii jalqaban galmaan gahuudha. Kaayyoon saamicha lafaa kana. Kaayyoon saamicha lafaa kana. Lati invitation yaa sergisiifan deebisa. Turi yoo si seenan sin seensisa. Okay, replay. Didaa jira deebisiitii ergisiin sin seensisaati. Yaada dabalataa akkana laattuu fechaadha. Lati waan kana irratti odeeffannoo guddaa waan qabduuf yaada dabalataa akkati uummataaf laattuuf yoo dandeesse deebisiitii ergii yoo seensisaati jechaadha. Affaar karaa Affaar ba'aa waan nama baay'ee nama garaa nama nyaata, nama gaddisiisa, nama aarsaa, nama belbelcha, nama boosisa, nama onnachiisa, qabsoo nama kakaasa wanti kun. Saamichi lafaa Walloo irratti godhame. Affaar hidhachiisanii, Affaar hidhatee, Affaar Oromoo waraana lafarraa fudhata jedhamee wanti yaadamne lafa Oromoo karaa kibba ba'aatiin kan Affaar irraa fudhate. Awaash Arbaa, Gaawwannee, Dheertoo, Burii fi Fursii. Irran isinii deebi'a. Affaar naannoo yookaan immoo aanaa yookaan ganda 6 karaa kibba ba'aatiin Walloo irraatii fudhateera. Innis Awaash Arbaa, Gawwaanee, Dheertoo, Burii fi Fursii. Bakkoottan kana 6 Affaar amma humna isheetiitti Walloo irraa fudhatteetti. Akkamittiin fudhatan? Mootummaa federaalaatu qawwee kennee fi humna waraana federaalaa yeroo agaaziin jiru agaazii, yeroo agaaziin hin jirre immoo humna waraanaa kan qabu hundumaatti bobbaasee gargaareetu lafti kun akka inni Walloo irraati fudhatamu goosisee jira jechaadha. Eenyu? Mootummaa federaalaa kan kaleessa TPLF'n durfamu, arrammoo kan paartii nafxanyaa ODP ofiin jettu takka OPD ofiin jettu takka immoo Biltsiginaa ofiin jettu paartii Amaaraa kanaatiin deggerameetu Oromoo irraati lafa amma kana fudhatee jechaadha. Eenyu? Affaar. Irran isinii deebi'a. Awaash Arbaa, Gawwaanee, Dheertoo, Burii, Fursii. Warra kana jechaadha. Karaa kaabaatiin ammas nama dhiba. Karaa kaabaatiinis Affaar Oromoo irraatii lafa fudhateera yookaan immoo biyya fudhateera. Lafa duwwaatu hin ta'in biyya fudhateera. Kan inni fudhatee Cifraa bakka jedhamudha.
Cifraa bakka jedhamu Affaar karaa kaabaa irraa fudhateetu of jala bulchaa jechaadha. Karaa kaabaa lolli dhaabbateeram. Lolli karaa kaabaa godhamu hin jiru. Maaliif lafa karaa kaabaa jiru bal'inaan kan qabatee jiru TPLF Tigraayitu fudhate raayyaa walii galaan warrootan jalqaba maqaasinii dha'e. Warra jalqaban maqaasinii dha'e Waajjaa, Qobboo Roobitii fi Wachao warra kana TPLF fudhate waan ta'eef TPLF humna qaba waan ta'eef itti seenanii waraanuu hin danda'an lafa sirraa fudhachuu hin danda'an waan ta'eef walumaa galatti dhiisaniiru jechaadha. Karaa kaabaa lolli hin jiru. Magaalaa ishee tokkittiidha Cifraa immoo Affaar fudhatteetti jechaadha. Okay, Tibbaan video kana share godha. By the way, video kana share godha. Videoon kun Oromoon hundi otoo dhaga'e natti tola. Namni dhaga'uu danda'u nama erguu fi dandeessaniif ergaa video kana. Namni dhaga'uu qabu kan ani Oromoodha ofiin jedhu dhagee of haa qopheessu. Dhagee Walloo cabsuun Wallagga cabsu, Wallagga cabsuun Boorana cabsu, Boorana cabsuun Arsii cabsu, Arsii cabsuun Baalee cabsuudha, Baalee cabsuun Jimma cabsuudha, Jimma cabsuun Iluu Abbaa Boor cabsuudha. Kanatu Oromoo irratti adeemamaa jira. Dhimma Walloo kana callisnee ilaaluu hin qabnu. Ragaa qabatamaa waan soba hin qabne gadi baasnee walitti himuu fi Walloodhaaf qabsaa'uun Walloo bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee waan yaadeefidha. Kan inni akkasittiin adda adda baasee isinitti dubbadhu jechaadha. Amma gaa naannoowwan ani isinitti mee 26 kun walumaa galatti yookaan immoo haanotii fi gandoowwan 26 an amma isinii kaase kun fudhatamaniiru Oromoo irraati. Dhibbaa dhibbatti fudhatamaniiru hin jiran. Naannoo afaan Oromoo dubbatuun isinitti hima. Kibbaan yookaan immoo karaa kibbaatiin kan afaan Oromoo dubbatu baay'ee nama saalfachiisa. Baatee egaa baateen dhibbaa dhibbatti tun ta'in baateen ammi tokko afaan Oromoo dubbatu. Atteeyyee fi baatee atteeyyee fi qarra qoreedha. Baatee atteeyyee fi qarra qoreedha kan xiqqoo ishee amma tokko afaan Oromoo dubbatu. Kibbaan jechaadha. Lixaan egaa dasee faatu jira. Kombolchaa fi daseen dhibbaa dhibbatti afaan Oromoo dubbatan harkaa badee dhibbaa dhibbatti daseef kombolchaan afaan Oromoo hin dubbatan badee qulqullaa'ee afaan Oromoo daseef kombolcha keessaatii badee jira kan Amaaraati afaan Amaaraa dubbatu fudhatan jechaadha. Fudhatan daseef kombolchaa fudhatanii jiran. Karaa Affaariin bakka amma lolitti geggeeffamaa jiru. Isa kamiin fudhachuu barbaadu gaamma warri badan warra afaan bade eenyummaan bade aayidentiin bade warra amma afaan Oromoo dubbachaa jiran arxummaa jechuun bakka kaleessa lolitti geggeeffamaa oole arxummaa meexxii do'attoo fi baatii arxummaa meexxii Dottaa'uu fi baatii naannoo kana fudhachuu fi kan isaan amma lola geggeessaa jiranii fi kan isaan guyyaa guyyaatti uummata keenyatti dhukaasaa oolanii naannoowwan afanii fi naannoo afaan Oromoo dubbatan kana akkamittiin of jala galchinaa, akkamittiin koloneeffannaa, akkamittiin Walloo waan jedhamu kana dhabamsiisnaatti naannoowwan kana irratti kan isaan lola geggeessaa jiran ammatti jechaadha. Ammatti sakaleessaa sadheen gaddaa isa arra ganama iifin lolatu ture. Arra ganama lolatu ture. Karaa lixaa karaa naannoo Amaaraati jechaadha. Warri afaan Oromoo dubbatu naannoo Sululaa fi Xiixxaa warra jedhamanidha. Warri afaan Oromoo dubbatanii giddugala keessaati warri afaan Oromoo dubbatanii Marsaa, Abuuruu, Uccaalee, Giraanaa fi Sulula. Warri kun warra giddugaleessa keessaati afaan Oromoo dubbatanidha jechaadha. Warri kun egaa warra naannoo Daseeti. Warra naannoo Dasee jiran, warra Daseetti dhiyoo jiranidha. Warra nama maqaa isinii waame kun. Warra kamii
Marsaa, Abuuruu, Uccaalee, Giraanaa fi Sulula. Warri kuni warra naannoo daseetti dhiyoo jiran, warra giddugalaa, warra naannoo daseetti dhiyoo jiranii fi warra naannoo sanaati afaan Oromoo dubbatanidha jechaadha. Naannoo Kombolchaa fi naannoo Shawaarobiit. Naannoo Kombolchaa fi naannoo Shawaarobiit gaafachees deebinu. Naannoo Anchaaroo jedhamu jira. Caffaa naannoo jedhamu jira. Kamisee hundumti keenya hubenna. Anchaaraa, Caffaa, Kamisee, Karra Qoree, Attaayee fi Sanbateedha. Warri kun afaan Oromoo hin dubbatu yookaan immoo doomineet hin taane gaafa isiniin jedhu dhibbatti hin qabamne isiniin jechuu barbaadeen malee lolli bakka kanatti kan inni gaggeeffamaa jiru eessatti bakka xiqqoo afaan Oromoo dubbatanii fi bakka Oromoo fakkeessuu yaadan bakka Oromummaan keessa amma tokko urgooftu isa fudhatan gandootaa fi aanolee 26 akkuma fudhatanitti ta'e warra afan kana warra maqaan isinii waame bar warra fudhatametu caalaa heddummata. Warra fudhatame, warra doomineette, warra afaan Oromoo dubbachuu dhiise, afaan Oromoo barachuu dhiise, warra Oromummaan harkaa bade caalaa warra harkaa bade kanatu caala lakkoofsaan warra nama isinii lakkaa'aa ture keessaati jechaadha. Amma gaa kan isaan lola irratti gaggeessaa jiran gidduu kana warra naannoo afaan Oromoo dubbatuu fi xiqqoo Oromoo fakkaatu kana dhabamsiisuu qabna. Akkamitti jiraatu lakki jiraachuun qabanii wanti Oromoo fakkaatu asitti mul'atu jedhaniitu mul'achuun qabu kan isaan kana gochaa jiran jechaadha. Kana duwwaa miti baay'ee zawwee. Lolli karaa naannoo Amaaraatiin wal irratti gaggeeffamaa jiru galaa biyya keessanitti jedhamaa jiru walloonni. Galaa isin shiftaadha, isin shaneedha, isin oonegiidha Wallaggatti galaa jedhamaniiti kan isaan mootummaa naannoo Amaaraati kan kallattiin baay'ee zawwee. Lolli kun lola suusaa isinitti hin fakkaatin. Isin asii biyyan qabdanii, asii lafaaf lafeen qabdanii, asii waan tokkoyyuun qabdanii, biyyoon qabdanii, biyyeen qabdanii, lafan qabdanii, lafeen qabdanii. Lafti Oromoo Wallaggaadha. Wallaggatti galaa jechaatti dhukaasu beeka. Wallaggatti galaa lafa kee dhufee lafa kee qubatee, dasee qubatee, kombolcha qubatee, dhadhaa kee nyaachaa, saawwa kee elmachaa, qotiyyoo kee qotachaa, lafa kee irra qotachaa. Waggaa 15 booda kanuma keen qawwee bitatee sitti dhukaaseetu gali Wallaggatti asii lafan qabduu jedha bar. Akkas jedhamaniiti kan itti dhukaafamaa jiru. Sanii galee baqachuun kana nu godhe. Sodaachuun kana nu godhe. Falmachuu dhiisuun kana nu godhe. Walii dirmachuu dhiisuun kana nu godhe. Gaafa Walloon rukutamu anan rukutamaa jira jennee Walloof hin dirmannu taanaan bor Baaleen rukutama. Sanii galee Baalee keessa nafxanyoonni jiran gaafa nutti kaan Rabbi nurraa deebisu. Kana duras yeroo baay'ee deddeebisee dubbachaan ture. Arsii keessa nafxanyoota jiran gaafa kaan Oromoon Baalee qawwee hin qabu, kilaashii hin qabu. Nafxanyaan Baalee keessa jiraatu snaayiparii qaba. Believe nafxanyaan Baalee keessa jiraatu snaayiparii qaba. Oromoon Baalee cuubee jabaan qabu, ulee jabaan qabu, mootummaan mana sakattee harkaa fuudha. Yoo harkatti arge in ajjeesa, irreeba, in fannisa. Kanaaf cuubee mana keessan kaa'u, ulee manaan qabu, yoo qabaates irreebama, harkaa fuudhama, in ajjeefama. Oromoon eessaa? Oromoon Baalee. Nafxanyaan gobba keessa jiraatu garuu snaayiparii qaba, kilaashii qaba, shugguxii qaba, meeshaa lolaa akka waraanaatti mana keessa yoo dhiirri 7 jiraate meeshaa lolaa 7 qaba jechaadha mana keessa. Mootummaa keenya jettan kun egaa mootummaa isin ilma abbaa gadaa jettan kun egaa mootummaan ilma abbaa gadaa ofiin jedhu kun egaa kan Oromoo harkatti qawwee arguu hin barbaanne kan Oromoo harkatti oomaa Oromoo harkatti maallaqa arguu hin barbaadu dinquu dayyaas dhabamsiisuuf akka inni godhatu laala mootummaan kun. Dinquu dayyaas maan dhabamsiisuu dadhabee harka of nyaata mootummaan kun. Ani galee kaleessa jecha konkolaataa kan gamshuu konistiraakshini konkolaataa 250 bakka tokkotti gubanii maallaqa birriitti yoo deebi'e birrii miliyoona 200 konkolaataa konistiraakshiniiti yaada konkolaataan kan qonnaati gatii jajjabaadhaan kan daandiin ittiin ijaaramu kan manni ittiin ijaaramu
konkolaataa gurguddaadha, konkolaataa gati jabeessa. Konkolaataan kun gaaf bakka tokkotti qubatu mootummaa Oromiyaa kan ofiin jedhu kun hin dubbanne hin callise. In callise maa callise Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo dadhabsiisu waan ta'eef kaayyoonsaa in callise. Yoo Oromoon qawwee bitate mootummaan kun gadi ba'ee iyya. Yoo Amaarri taankii bitate Oomaan dubbatu. Yoo Oromoon kilaashii tokko bitate gadi ba'ee iyya. Yoo Tigraay taankii bitate gadi ba'ee dubbatu mootummaan kun. Mootummaan kun mootummaa Minilik, mootummaa Haile Sillaasee, mootummaa Teediroos jedhee kanan afaan guutee dubbadhuuf kanaaf arra miti kanan dubbadhe. Waa'ee mootummaa kana waggaa lamaan kana dubbachaa dhuman bee. Gaafa namni mootummaa keenya ilma abbaa gadaa gaafa namni jedhus dubbachaa dhuman bee. Waan an beekuuf waan natti mul'atuuf akka ilma raagaa natti mul'ata ture adeemsi isaanii. Akka ilma raagaa. Yeroo namni nyaadhu siin jedhu maan nyaadhan jettu taanaan, yeroo namni dhugi siin jedhu maan dhuga, maal kan itti naalaatti kan itti dhuginaan jette kun maal hin jettu taanaan, si jala kaaniif callistee nyaatta taanaan, si jala kaaniif callistee dhugda taanaan guyyaa tokko summii nyaattee du'uun kee waan hin oolleedha. Oromoon hedduunsaa gaafa nyaadhutti hin jedhan, maaliif nyaadhu naan jedhan hin jedhu harka dachaafateetti fiiga. Dhugi gaafa ittiin jedhan akkas. Kun ilma abbaa gadaati gaafa siin jedhan eessaa dhufe? Waggaa 30 kana san beennu waggaa 2 keessatti eessaa dhufe namni kun ilma abbaa gadaa ta'uu danda'a. Qabsaa'ota Oromoo hundumaa nyaatee fixee, hundumaa ajjeesee fixee, barattoota Oromoo hunda dhabamsiisee, beektota Oromoo hunda dhabamsiisee, namoota bosona keessa jiran hundumaa dhabamsiisee maseensee aangootti argateetu badhaasaan dhufee bakka kana ga'e. Har'a afaanuma Oromoo dubbateef ilma abbaa gadaa jechaa jala yaa'aa turtan jechaadha. Jala yaa'aa ture namni baay'een sabboontonni kan fageessanii yaaddan, kan adeemsisaa beektan, kan wajjin fiiguun barbaadin, kan ittiin falmaa turtan. Tokko tokko keessan har'a sin galateeffachuun barbaada, borummoo seenaatu sin galateeffata. Bor seenaatu sin galateeffata. Warri maaliif jettan, warri gaafattan, warri dhimmi Wallaggaa sinitti dhaga'amu, warri dhimmi Walloo sinitti dhaga'amu, warri dhimmi Booranaa sinitti dhaga'amu. Gaafa Booranni boo warri hin kolfin, gaafa Wallaggi haati ilmi Wallaggaa ajjeefamee intalli Wallaggaa ajjeefamtee dubartiin Wallaggaa haadhaaf intalaa wal biratti gudeedamanii boo'an warri hin kolfin, warri harki rukutin guyyaa tokko seenaan isin galateeffachuudhaaf ta'a. Warri dogoggoraan dhuguma ilma abbaa gadaati jettanii namticha kana jala kaattanii, namticha kana galateeffattanii, namticha kana faarsisanii daaraa ammaartan Waaqayyo isinii kaffaluudhaaf ta'a. Ilma abbaa gadaati jettanii amantanii irraa dhabda waan ta'eef Waaqatu isinii kaffaluuf ta'a gatii keessan. Warri maallaqaan bitamtanii dhugaa Oromoo dhoksitan, warri maallaqaan bitamtanii dhiigaa dhayyeessaatti qoostan, warri maallaqaan bitamtanii garaa keessan guuttachuuf, konkolaataa bareeda oofuuf, jireenya gaarii jiraachuuf, mana gaarii keessa jiraachuuf, hoteela babbareedaatti bashannanuudhaaf warri dhugaa Oromoo dhoksitan seenaan isin gaafachuudhaaf ta'a. Seenaa duwwaa miti. Nus isin gaafachuudhaaf teenya. Warri otoo Walloon bu'aa jiru lakki Walloon hin kolfaa jettan, warri otoo Wallaggi dhiigaa jiru lakki Wallaggi hin dhiigne jettan, warri otoo Booranni lakki naa darmadhu du'ee siin jedhu lakki hin cabne hin duune jettan seenaan isin gaafachuudhaaf ta'a. Oromoon hin bilisooma. Qabsoon Oromoo galma ga'a. Dafaatii gara mana qabsoo Oromootti dacha'aa isiniin jechuun barbaada. Kanaan isiniin jechuu barbaada. Wallistoonni keenya, artistoonni keenya, qabsaa'onni keenya maallaqaan bitamtanii dhugaa Oromoo dhoksaa jirtan adaraa otuu dhiitee isinirraa hin bari'in hundumtuun gala. Isinitti hin fakkaatin namtichi kun hundee hin qabu. Namtichi kun Finfinneetii gadi ba'ee kana booda Bishooftuutti hin fincaa'u. Finfinnee ma jiraata. Namtichi kun kana booda Wallagga hin deemu. Namtichi kun kana booda Amboo hin deemu. Amboo deemnaan Amboo biyya kanaa, Amboo biyya qabsoo Oromoo biyya kanaa jedhee sobee Amboo of jala kaasee ture. Ijoolleen Amboo ofirraa ariite murtutteen. Kana booda namtichi kun Amboo hin darbu. Amboo gadi hin darbu namtichi kun. Adaamaa hin deemu kana booda namtichi kun. Finfinnee ma keessa naanna'a. Finfinnee ma keessa jechaadha. Kanaaf qabsoo galma hin geenye kanaaf waan sobaa kanaaf bitamtanii garaa keessaniif adaraa warra seenaa gurraachaa hin ta'ina. Warra seenaa gurraachaa of hin godhina.
qabsoo abbootiin keessan itti qabsaanii fi hayyoonni keessan itti dadhaban itti dhamaan bishaan itti naqnaa. Bakka hin taanetti hin kuffisnaa. Kanan isinii jechuu barbaada. Haati Oromoo kana booda hin boo'in, haa gammaddu. Walloodhaaf dirmadhaa. Wallaggaaf dirmadhaa. Wallagga keessatti manni hidhaa guutee magaalaa Naqamtee keessatti galma Kumsaa Morodaatu mana hidhaati har'a. Ilma Abbaa Gadaatii hidhamtoota keenya mana hidhaati yaasee akkana hidhamtoota keenya kan mana hidhaati yaasee warruma hidheedha. Warra TPLFitu yaase, isaantu yaase. Eega namtichi kun aangootti dhufe namni mana hidhaati ba'ee hin jiru. Amma Oromoon 40,000tu mana hidhaa jira maal jetta ree? Amma TPLFitu dhee? TPLF kan hidhe? No. Miti. Yeroo sanas kan hidhaa turan isaanuma. TPLF eenyuun beeka? Badhaasaa beeka moo Dachaasaa beeka? Amboo beeka moo Bishooftuu beeka? Adaamaa beeka moo Jimmaa beeka TPLF? Isaanuma funaanee si hidhaa ture kaleessa. Arras isaanuma sagal gaafa maqaa jijjiirratan nama kan biraa sanitti fakkaatu hoo? Yoon tishartii kan ofirraa baasee dhufe nama kan biraa sanitti fakkaadhaa hoo? Akkas miti dubbiin. Dubbiin akkas miti. Kanan isinii jechuu barbaada. Walloodhaaf hadirman daangaan Walloo bakka dhuftetti deebi'uun naaf kabaja siif kabaja. Naaf kabaja siif kabaja. Tiyaadaan isinii jechuu barbaada. Warra isinitti roorrisaa jiran immoo jabaadhaan darbitii isinii jechuun barbaada. Galatoomaa.